ammoo haadhati waan isin jiru yoo qabrii teetii dhabdee dhugumatti yoon kun si fudhanii kasarra qabatte hojii isee ilmoo sirra dhale haqa nutti hima yoo ammoo fanii tiktookaa ta miidiyaa ta'e immoo nu laffa inni jara keenya anis ilmaanii taphatu jira dhiifama naa godhaa jiiti asuma wal barreetu ta'uliitis waliin itti fufna an dubbii gabaabduu akkanaas hin jaamma achi aanee balaa walii buusuu fi walaadhuu fi waa hunda wal rakkisuurraa dubbii gabaabaa akka nu gaawamsa haadhati yaa rabbii nutti hin taphatin. Anis tanamaan dubbachuu qaba dabbaala wallahi. Mee manuu haasee kifteeti yaa'ii haqa rabbiin si beeku san qabrii teeti ji'i ammaa fanii tiktookaa amma ammoo isa dhugaa caalaan si fuudhee nu godhi rabbiin si qabee gaamma itti fufu. لا والله ربي نقبلني خلاص فرانكو ما تعاوتي yoo ta'ee si miti gaama jalqaba irraa kaasii mee akkamii yaaddee akkamii gootee eenyu wajjin gootee maaliif gootee itti fufii caalaa sama bilisa baafnee sillee bilisa baafnee. Okay. Dabbal dubbiin dhumatti dabbal jedhee bitta dubbii bitta dhiis jalan qoteen kanaa dhumatti dubbiin miciyyooni rabbiin nan qabini yoo biraan kitee biraan kuma taa'ettee dhumatti dubbiin haallaqe. Akkasii ummata amma caalaa dubbadhu raamuutii qabadhu baroo dhimee miyyi jaartii ta'e maddii taa'e. Wal dubbisa asmaanuu caalaa akkasii. Aboo caalaan jaartiin qabu barbarre jaalibsa bar caalaan bar waa gootuun qabu. Piraanki aboo caalaa baroo mi'a bakka sirrii fudhatu maal jaakunis. amma wajjin aadaa bakka bakka jirtu si beeku yeroo haasoo taasise mee caalaa guutaa kaa dubbattu nuu dubbattu amma dhaggeeffadhu mee koy caalaa waroo koy caalaa nuree koy mee akka caalaa argeen taasise sondoon hin beeku waan ta'eef maaf anis fakkeesse malee caalaa akkasitti walii dhiyaannee hin beeku miidiyaa irratti hin beeku garuu. Thank you. Ayyatti fufaasa kee. Okay nagaa fatana obsa. Waan kana nama si goosise moo ifif goote? Isa rabbii si ergula isa soban ta'e ni kakhatta. Nama si goosise moo ifif goote waan kana? Laa wallahi fumaa godhe. Ifumaaf itti yaaddee goote? Isuma rabbii si ergu ifumaaf itti yaaddee goote malee namni tokko waan kana godhi isin jenne jechuudha. jechuun namni tokko naan hin anis gaafa taphanii qabu wanni akkasis gayyaa sun imimmaan dhugaatti moo bishaan birroon neete ati namni tokko waan bishaan finne ta'u Jarana amma kana goonu kabira ada warro fi cala. Jaalibsa dubbii caalaa tana qulqulleessi please caalaa nuurratti saa fayyu gara saa qulqullaa'u. Obsees caalaa nuure wanni qulqulleessinu hin jirtu maaliif jennaan inni nuuree futubatee jira miciyyoon tun talateenya haafee mastuu beekamtee harkattuu jenneeti nuti waliin mari'annee waan kana goonee jedhee caalaan akkasuma miciyyoon piraankilee jira karaa dhumaa afurii deemaa jira. Perankira jettee jirti. Dhumati akkasumaan talateenya haafee mastuu jennaan waan kana nuti illee babal'ifne malee ajandaa kana akka duraan nuti ittiin galinni beeytanii caalaa nuuri irraa hayyama harkannee itti galle waan kana. Caalaa nuuri akkana ta'uu ni amantaa. Mee jara keenya gisee akka dubbadhu dhiifama naa godha. Dubbadhu yeroo kan qabu. Laala sagaleen ganama kana haasoo inni sagaleen isiin haasoo itti bakka hedduutti waraabameeti faca'ee jira jarana. Namni waa waraabbatu hedduutu jira mustiqum as jala waree waraabbatu. Akkuma sagalee isiin dubbattuu fi wantoota ganama kana haasaa turre waraaban sanitti. Sun isiidhaa miti qorataa dubbisanii isi warri waan san godhe asmaaluu caalaallee dhiifama gaafadhaa uummatallee dhiifama gaafadhaa nama isin ta'e miidiyaa irra fidanii seettanitti bilbiltanii. Boo dhageeffadhaa wanni dhiifama jaallatu dhageeffadhaa ilmaan ijoollee ilmaan wajjin qabdi fida hinkijibina duraan viidiyoo hojjetanii wanni biraan keessan jirtu fida ilmaan kayitanii hinkijibina. Wallahi bidaa waraanni bifa lammaffaa isinirra banamaa jechuudha. Amma waan gootu. Obboleettiin teenya tuni namni hundi qinaan dubbatina gisee takka caalaa nuuree akkana itti haa dubbattu dhiifama haa gaafattu sagaleen san akkasumatti waraabamee haa gadhiifamu. Kanumaan dubbachuu barbaade. Qinaan dubbatina isii amma isiin xumurattutti. Akka seeni waraabbanna akka itti ulaa dhageeffadhu sitti himnaasi caalaa nuur obboleeyyan kiyya ilmaan Oromoodha hundi keessanuu kan baafadhaa keessaafuu argeeti yaanii gartee waan kana firaankiin godhee firaankii waan gooteef sii turu dhaabbatee beeka waan taateef. Dhiifama jetta caalaas dhiifama gaafattee hawaasa keessatti dhiifama gaafatta caalaanis akkasuma dhiifama nu gaafatte yaane itti fuuf. Alaa rakkoon qabu bakka caalaa nuuras nama as jiru kun bakka dhugaan qabu tanuma yeroo jalqabaa namni tokko deema san godhinaan jeen jiru matuma gayyaaf itti yaadee kana hunda godhe ammoo ilmaan sanillee ilmaan abbaa ta'e hin beeku tarii ammoo abbaan ilmaan sanii nu jala jiraachuu danda'a hin beeku jechuudha walumaa galattu. Caalallee hin beeku garuu miidiyaa irratti hin beeku lafatti eenyu ukkate hin beeku waan ta'eef
asumaanuu caalaa nuree dhiifama naa godhii siin jaa akkasumatti warreen caalaa jecha nam mufattanii kaan keessaan kaan koomentii jalaan dhuftanii jecha naan jettan hundinuu dhiifama isiniin jaa warri naan rabsellee walumaa galatti isiniif dhiisee dhiifamaan isiniin jaa. Abo, jarana. Namni waan dubbatu namni dubbachuu dadhabee jechuudha. Odaala ogummaa namni Aboon isin bindi seegaa mucaa dubbii fayyaa qabdu dubbii bilchoo dubbii ajaa'ibaa dubbatteeti galatoom hin gattaniini. dhagee kaama dubbachuuf yaala dabbal harkaan baasa yeetiin jira harka baasu wallaale. Dhagee amma obboleettiin teenya caalaan bakki inni takkittiin iyyoon inni jala jiru ka yaada kiyya garuu aayidiyaa isaan beeku. Viidiyoo tana aayidiyaa kana ifiin maddisiifte moo namaatutu irra si kaa'e sani. Goobas anis achiin jira inni isa kameera. Bakka sani iyyummaan dubbii isaa takkittii tana malee taaniif rakkina hin qabu. Akkas jeetti nu baddaga yaada kiyya garuu waan hafe dubbii abbaan kuubsine jedhanii dubbachuu danda'a rakkoo miti san. Garuu sanillee miliyyoon akkuma carraatitti akka nama miliyyoontu nama fayyaale isa nama dileetillee shira akkasiitti waan akkasiittillee ooftee wal keessa waa hojjechuuf shaakallii gaa qabduu mina fakkaate yeroo jalqabaatiif viidiyoon sii gahee paarala harkatee hawaasa bira ga'uu akkuma carraatti karaa gabaabaan dhuftee nu bira geessee guddattee as ga'uun hedduu bareedaadha. Akkuma caalaatiin hawaasa danuu kana duratti ullattee feemasa ta'uun gaarii maaliif namni waamee keessa dabreetti guyyaa akkanaa kana bira guyyaa akkanaa kana ga'uun aarsaa nama kabachiisa isin du'aa qabdi na fakkaatti haa ta'u caalaa kiyya bakka takkitti aayidiyaan kanuma itti na fakkaatte ittuma yaaddee rabbumaa fideefi bakka san rabbisee argu jetteeni irraa qulqulleeffadhu kan sanirraa hafe obboleettii teenya waan gooteef ittiin gaabbin ati obboleettii teenya miidiyaadha. Fakkeenyaaf ammoo wanni kun wanta kan waan caalaa aartuu wanta kan caalaa na dubbatu Aboo laala ammaa uummanni as jira kun Dhaggeeffadhaa ammaan tana. caalaa gadi deemaa deemuu fi Ani waan sanumaatti jechuu dubbattee barbaadu deema. qoomee ibsanii dubbata. Dhaggeeffadhu. Erga viidiyoo kana dalaguudhaaf deemte ta'e wanti kun immoo iyyuu nama sooshaal miidiyaa irra fayyadamu nama sooshaal miidiyaa irratti saniyyuu diina baay'een qaba sooshaal miidiyaa kana dhugaas itti maami. Kana jaala tokkuma jiru kana jibbus hedduutu jira. Sababa gandummaatiin haas ta'u sababa waan garaagaraatiin akkuma fedhe jira. Waliigalee erga viidiyoo kana hojjechuudhaaf deemte ta'e maaliif na dubbisuu dhabde? Maa foolooyyuu na godhe foolooyyuu irraa hin qabdu maa fooloo na gootee hin gaafate? jechuun gaa akkasitti itti yaadee dhufee wayii si gaafadheerre. caalaa bakka tana naasii sirreessa caalaa Okay. caalaa dhaggeeffadhu na dhaggeessaa mi caalaa jaalib saalee dubbachuu fedhe Si dhaga. caalaa na laal caalaa kiyya bakka tana naasii sirreessa dubbiin si bira dhuftee guddatte malee miciyyoon bakkuma tanaan giyaa'uu fi quban qabdu bishaan bira nayitee fakkeessu malee aayidiyaan kun guddatee akkana babal'attee hawaasa kana bira geessee caalaa bira dhuftee dubbiin xiyyeetuun fudhatama harkattee as geessi jaanne akkuma nama Aboo Jaalibsaan deemuun barbaade jeeqanneef sabboona. Dura duuba. jaalibsa hin deemaati. Aboo dhaggeeffadhaa namni keenya meeqaatuutu deemee feemasa ta'ee faarsee bulaa ta'ee nu harkaa bahaa ture. Biyyoon namuma harargeesiitiin feemasuun si jabeenya isiiti. Ariif no. Baga deemtee faarsee bulaa taatee silaa boodallee akkatti dubbattu hin qabdu akkatti haasoitu hin qabdu hidhamtee mana teessi. Michoo ati jabduudha dhugotti nama yaadu jabaadhu sabboona harargee akkuma beektanitti geema qaba. Hundi keessanuu asumarraa sagalee ta'uuf itti fufa. Akkana. Amma xumuradheen. Okay, hedduu galatoomi. Asumarratti laali sabboonaa kiyya roobsa kiyya kuta kanaa kan. Sabboonaan waan gaarii kaase ibsaallee waan bareeda kaase. Jarana. Faarsee bulaa meeqaatu jaartii aslii faarsee intala aslii faarsee ganda namaa faarsee ijoolleen teenya kaadhamee diigamee badee intalti tun caala faarsitee caalaan taphattee rakkoo takka hin qabu habiibti. Dhalaan teenya dhagaa warri biraalleen. Feetan ana fudhadhaa, feetan jaalibsaa fudhadhaa, feetan sabboonaa fudhadhaa. Garuu waan hamtuu fi nama hedduun miineen taphadhaa osoo rakkoo hin qabu. Bakka ifi wallaaltanii dhamaatanii hambagala horiitan.
Walumaa galatti Habibti caalaa nuuree dhiifama gaafattee jirta. Ammoo dhugaa rabbi yoo dhugumatti caalaa miidhuudhaaf qaamni ergama kana si kanneen si ergee ka caalaa miituuf siyaachis yoo jiraate dogoggora. Alaakee fiqatii yoo goote ammoo goobas baga goote. Fakkeenyaaf namni dhufee akkasitti keessaan hariiroo hojii qabnu hin jiru jechuudha. Namni dhufee jaalarra gocha akkanaa raawwadhu jedhee natti wanni ijoo hin jiru. Caalaan akkuma beekamu miidiyaa irratti hedduu jaalatamaa hedduu kabajama namayyuu beekamu waan har'a ta'uu miti. Nin beekanis akkas ta'e akka caalaan gocha kana hin raawwanne asumaan beeku anillee ni fakkeesse malee godha jeetii miti. Warri akkasi keessaan dhufee jaalarra waan akkanaa hojjedhu jee naa yaadilleen tokko maa hin jiru. Wallahi maqaa rabbitti seenaa adda namni takka dhufee isaa waa'ee kana yoo gartee caalaan akkasiin namaatu gocha kana si raawwachiise jee dallanallee kunoo namoonni biraa takka jiru abbaan fedhe dhufee kunoo nuu keessaan dhagee akkana jeenaa jawwaazana namni hanqanu jala jiru kana dhagaa jechuudha. Dubbadhu sabboona roobsan warta takka takkatti dubbadha yaatan sirra kana dhabe. Inni toora laal dabbali dubbirra deddeebi'uun gaarii miti obboleettii qaalii fi gaarii shamarri keenya sababa isteeppii miidiyaa fayyadamuu dhabaani akkasuma dhiironni keenya namoonni miidiyaa kana namni akkumatti dhufeetti fakkaate godha. Haa ta'u garuu ati immoo karaa qaxxaamuraatiin obboleessa kee caalaa nuureetti fakkeessitee waan kana milkaa'uuf carra qabeettiidha. Osoo waan feetee utaate ammoo gama kanaan laal amma gama kanaan namni caalaa nuureetti roorrisaa namoonni duraan caalaa nuuree jibbitan gama kanaaniin caalaa nuuree attaak godhaa. Caalaa nuuree bakka tanaan namilee cabsaa bakka tanaan itti roorrisuu qubaa isiniin kaayoo jette asirra teessa. Qomaatis godhuu hin dandeessu. Tagootee obboleettii teenya haatee obboleessa keenya. Kun rakkoo miti. Aarsaa gama caalaa nuureetiin gama keetiin dhufe hundaa ni fudhanna gama keetiis rakkoo miti. Digaltee kanaafi atis obboleettii teenya wanni kun si milkaa'uuf hedduun gammadee yeroo gabaabduu keessatti deebisaa muraasatti paawara guddaa hangana argattee waan namni amata meeqa nama jala laffa'ee nama faarsee gaaraa dafa bahee waamee ka ta'u kan keessatti inuma carra qabeettiidha. Bakka gammaddee asumaanu yoo immoo bakka caalaan shakkisan laal bakka amma caalaan shakkisan qabdi akka kaayatiin bira dabra dabbal yoo ergama qabaatte atumaanuu biraatu ita wuli galtee bakka yoo ergama ka qabaattu bakka caalaan shakkisan ka jiraatu taate atumaanuu biraatu ita miidiyaarra wal beeknaa walaina itti aansuudhaan ammoo ati wulii feemasa intala teenya bakka guddattee bakka nuti deemta waloo godhaa fi namoonni akkasii kana feemasuu barbaadan karaan keessan banaadha nu fayyaddan malee nu miitanii. Dhaamsa tokkoon qaba. Caalaa kiyya dubbadhu manni fayyadam baay'ee. Galatoomii dhaamsa tokkoon qaba dhaggeeffadha. Amma wanti isin galuu qabu tokko jara keenya feemasuullee yoo barbaaddani nama mari'achisa. Amma fakkeenyaaf dabbaan yookaan immoo wardaa yookaan isuma tanarratti amma fakkeenyaaf waa dalagu yoo barbaade isa san dhaqaatii mari'achisa. Maaliif wanti kun piraankiin ni jira. Piraankiin akka namni sanis isinitti aarre. Namni san akka aaran fayyadamne nama san dubbisa piraankii yoo gochuu barbaadan akkasi godha guddadha rakkoo miti. Namni keenya guddachuun wal guddisuu rakkoo miti. Sigalee namaatu karan taane fudhate akkasi ilmoon gas mariyyaa qabdu asteesii liifira waan akkasii fayyadama namatti situ qasii galee wanti kun. Kana waan ta'eef guddachuu barbaadda akka barbaade guddadhu rakkoo miti guddachuun garuu dirqama jalqaba maal gootu qabda nama viidiyoo irratti hojjetu san yookaan nama gartee ittiin guddachuu barbaadu caala yookaan dabbaala yookaan ibsa waan akkanaan dalagaa natti naarinii hayyeessitti naaruutii deemu godhi waan san yoon isin jedhe itti fufta yoon immoo godhi isin jedhe irraa dhaabbatta malee nama duuba akkanatti waan akkanaa dalaguun nama sooshaal miidiyaa irratti diinas qabu nama sooshaal miidiyaa irratti dhageettee qabu waan akkanaa gaafa irratti hojjetame namoota baay'ee viidiyoo kana fudhatee ana bira dabree miidiyaa rakkoon qabu kun abbaan fedhe akkana jeefamuu danda'a rakkoon qabu kan akka feemasuu danda'a laa wardaa feemasuu danda'u garuu wanti kanaa kun sirrii miti. Maaliif sirrii miti gaafatu amma fakkeenyaaf hawaasa irratti hojjechuu barbaade akka ati natti naarre dursa si gaafadhee keessaan akka ati rakkoo qabnetti hojjedha si galee akka ati natti naarre jechuudha akkasitti hojjedhaa malee usuma nama sanitti himin usuma nama sin kuwan qabaanne hojjettanii viidiyoo akkasii namni irra baay'ee. Ilmoo lama si fadhiste alhamdulillah ilmoon hin jaaladhaani. Warta. Amma walumaa galatti caalaa nuuree dhugaa. Kanaaf galatoo maal fadhaa. Maal jedha. Amma magaalaa dhiifamaan siin jaa atilleen viidiyoo dalaguu dandeessaa jechuudha akka wanni kun soba ta'e. Amma gaafiin si gaafadha. Atis viidiyoo dalagdee wanni kun akka soba ta'e. Ati viidiyoo dareedu ofillee si qabne. Viidiyoo biraa dalagee akka wanni kun dhara ta'e ibsa. Kanuma wajjirtuu dhalaan imimmaanillee kijiba ni qaba dhalaa moo dhalaa firaa egaa bareedduuti yaa.
Ayyo. Duba ilmo dhugumatti ilmaan lama qabda wala akkam jirta adeera kee tokkos laalate. Ay. Esa taa'ee san ilaalate naa hin beeku. Wardaa tana naan Namadii jaalladha asii booda jaartii kiyaan taphatin adeera kee kam geessitaa mi'aanuu lafaan jira. Oomishni jarraa kana. Oomishni jarraa Roobsa kana. gara Haasawni xumumaan dubbatanii jirtanii micoon dhiifama gaafattee illeedha. Ammas haasawaa agartee bakka nuti shakkine illee bakka nuti shakkine san gartee ergama biraa qabdii bakka nuti san illee adda nu baastee jirti. Bahattee jirti. Garuu ni kakattaa namni tokko sin ergine mee rabbii musiibaa natti abuusu jee. Kakattee bar wardaa kakattee Wallahi rabbii musiibaa biyyan jira natti abuusu. Namni tokko keessaan dhufee viidiyoo jalqabaa sanirra waan kana godhe akkas tahii Namuma namni akka nama inuma hin jiru. Please moderator mana kana. Guys, moderator mana kana. Tattaarki. Warroonni gartee jala yaatanii jechuu kaan jala